gama sirraa gugummise balaqqisa dukkan jiru sitti ta'e sirraa ibsa goota ilmii irra caaltu majlisa nufilaate rabbiin keenya galatasa alimoota achi taa'e sirraa ibsa bor jannata safa ta'u jadaanisa gama sirraa gugummise balaqqisa dukkan jiru sitti ta'e sirraa ibsa goota ilmii irra caaltu majlisa nufilaate rabbiin keenya galatasa alimoota achi taa'e sirraa ibsa bor jannata safa ta'u jadaanisa bor jannata safa ta'u jadaanisa bismillahi ya rabbi ko ya rahmani dura dubbi qulfiin tante naftanani si imale akkamitti eegalani najabeesi na tikfadhu yoomtanani akkan kumne sittirgadhe ya karimi awwal laaltu ilma namaa miskiini karaan jira imaluudhaaf karaa diini warshaa ilmii kan badhaasa wirtuu diini ilmi rabbii barachuutti kan jirani wali dhufuun achi keessa kan jirani dhiiraaf durbaan tokko osoo hin hafini ziyaaruudhaaf ka'ee har'a gara isaanii lafa seetee dhufan jira xiyyaaraani sirraan hafuu gadda taatu gammachuuni hundobbolaa warri alii shaadateeni as turtanii hundi keessan barachuuni baga keessan gammadanii lafaatii isa markazni koo warri wiirtuu kan beekumsa baga keessan gammadanii lafaatii isa markazni koo warri wiirtuu kan beekumsa gama sirraa gugummise balaqqisa dukkan jiru sitti ta'e sirraa ibsa goota ilmii irra caaltu majlisa nufilaate rabbiin keenya galatasa alimoota achi taa'e sirraa ibsa bor jannata safa ta'u jadaanisa bor jannata safa ta'u jadaanisa salaamullahi alaykum ya balaako sirraan ibne bari'ani salaamtaako bakka jirtu sinnaaf gahu ergaan kanko akkam jirtu hundi ahli jecha tokko kan dhugomsu ta'uu isa rabbi tokko ergaa isaa caalaa kalqii muhammad ko ergaa isaa caalaa kalqii muhammad ko rahman isaa itti robu nabiyyi ko walii qabee fudhee dhufe talayaa ko kanatti ergan urjileen ko waa illanii akkas jechuun sitti ibsa ergaa isaanii gammachuu guddaa qabnaa naan jedhanii nutti kottaa amartii keessan sonafini numan jirre gammachuuni caaltusanii waggaa ilmii rabbii tana baratanii numan hafne tana caaltu gammachuuni lama faaraatti jala